jecha kana bicha na furada godanyaan tiya waggaa afur waliin turre biyya galteet heerumte gaafa ulfooftu mijayoon dhiinni keessa hin jiru dhiinni kan jedhame keessa hin jiru daa'ima ulfoofte yaa giddeetaa aqaaratu qabdaa jedhanii ni boochisan asitti nyaata saddeet afur elelelelelelel tiktok fi eemorra elelelelel maamada waliin elelelelel dhirsa kee waliin nyaanni sarkatti maaganaa kokkee kee duwwaa garaa kee hoqqate. Akkuma dhageessan egaa yeroo baay'ee viidiyoo kanaallee isinii dalageetiin jira. Viidiyoo nyaataa wal qabate yeroo baay'ee isinii dalageen jira jechuudha. Biyya Arabaa keessa yeroo jiraatamu humaa namatti hin fakkaatu, humni waan dhumu hin fakkaatu, waan nama dhukkubuus hin fakkaatu yeroo baay'ee jechuudha. Miidhaansaa garuu yeroo akkas akkasiiti. Miidhaansaa yeroo akkas akkasiiti jechuudha. Kan inni namatti dhaga'amu. Tokkoffaa hojii baay'ee hojjechuu, hojii humnaa ol hojjechuu, waan gurguddaa ol fuudhuu, kan biraa nyaata nyaachuu dhiisuu, waan akkanaatti nama mudataa jechuudha. Gaafa akkasii rakkoon namarra gaha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaarraa afaan isiniif haa ta'u ijoollee Beerut keessa jirtanii. Waaqayyo siin faana haa ta'u baay'ee nama gaddisiisa garuu maal gochuu dandeenya ree waaqa isinii kadhanna waaqayyo gara keessan haa goru inni yoo siin gargaare humtuu maan ta'u abidda keessaallee hin baatu jechuudha. Egaa waaqni isin haa gargaaru gara isa fidee dhufetti yoon darbe nama anillee naman beekutu jira jechuudha. Anillee sirriitti naman beekutu jira namni akka kanaan rakkate dhugaa waaqa baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Sirriitti nama ani beekudha. Biyya Arabaa kan hojjechaa turte isheenillee jechuudha. Isa booda yeroo galtutti yeroo biyya galteetti heerumtee gaa'ila godhatte dhugaa waaqaati soba miti gaa'ila godhatte bakka yeroo baay'ee jechuudha waan akkasiitu ishee rakkisa jechuudha. Daa'imni garaashii keessa taa'uu dida yeroo baay'ee jechuudha marraa baay'ee jechuudha. Abbaa manaa ishii faanallee ilaalamanii rakkoon gidduu isaanii jiru. Yeroo tokko yoo waan akkasii milkaa'uu didee doktorootaan hin ilaalamu yookaan maalii isaanii tokko miti maal jedhama akka saayinsiitti jechuudha. Garuu akka waaqayyootti immoo waan akkasii hin jiru waaqumatu namaa kenna. Garuu immoo adeemsa keessa hojii baay'ee hojjechuudhaan shamarran yeroo ijoollummaa faatti miidhamanii dugdi isaanii miidhamee bakka waan akkasii yoo ta'e miidhaa garaagaraatiin gadameessi isaanii baachuu dadhabaa jechuudha. Kun miidhaa garaagaraatiin waan mudatudha. Kanaaf mucayyoo ani beekullee dhugaa waaqa akkasitti rakkattee dadhabnaan dhumarran dhiiste jechuudha. Maaliif baay'ee bakka ammas ta'eera yerootti dhiigni ishii baay'ee dhangala'aa ammas yeroo dhiigni ishii ammas yerootti baay'ee rakkattee ofiishuu baay'ee miidhamtee bifa dhabdee baay'ee rakkannaan bakka akkuma akkana hin taane of goote jechuudha. Dhumarratti dhugaa waaqa jechuun yeroo fudhadhuti akka akkas hin taaneef immoo gadameessi kee eegamuu qaba jedhanii dhuguma isiniin jedha. Maaliif ammas boris ammas yoo akkana ta'ee jala dhangala'ee baruu hin bara jechuudha. Hin baree itti bareetu yeroo eegee akka akkas jala hin taaneef amma akkana hin taaneef qoricha fudhadhuti addaan fageessi yeroo dheeraa ofii kenniti qaamni kee haa wallaalu waan akkasii jedhamte jechuudha. Egaa akka jedhametti mucayyoon illee dhugaa waaqa biyya Arabaa keessa hojjette biyya Arabaa keessatti illee opereeshinii taateetti jechuudha. Nyaatallee akkuma jedhame kana nyaatallee badaa hin nyaattu waan nama ajaa'ibu laaqana sa'aatii 11 nyaatti akka Itoophiyaa jechuudha. Akka biyya keenya sa'aatii 9 akka biyyoota isin jirtanii immoo no sa'aatii 11 jedhe bara akka Itoophiyaa sa'aatii 11 galgala jechuudha. Yeroo namni tursiistuu yookaan maksasiisa jedhamtu sana nyaatanii isheen laaqana faa nyaatti. Yeroo sana jechuudha hojjettee fixxee maal jettee ergi enerjiin ishii dhumee nyaatti jechuudha. Akka biyya keessanitti sa'aatii 5 bakka tokko immoo sa'aatii 6 jechuudha. La galgalaa era baay'isee magriiba iyyuu ta'eera.
azzaanamuu ka'eera yeroo ishii nyaattu jechuudha. Asirrittan ishee beeka. Osoma akka kanaan hojjettu dhumarra maal taate seetanii hin dhukkubsatte baay'ee dhukkubsatte yeroo hospitaala geessanii marrimmaashii tokko marameera jedhamte. Marrimmaashii tokko waan maramee fi opereeshinii taate. Opereeshinii taate waan nama ajaa'ibu namni opereeshinii ta'e akkamitti kubazii faa nyaata. Jaartittiin jechuudha baay'ee hamatsenyaadha. Waanuma nyaatu malleen kennineef laafaan kennineef akkuma yeroo kaanii kubuzii faa nyaattee shaayii faa dhugdeetu akka ta'etti fayyitee galte. Erga galtee immoo madaanshii qooree ergi galtee immoo bakka biyyattis galtee dandamattee yeroo heerumtu immoo kun ishee mudate. Kanaafuu dhuguma isiniin jedha nyaanni baay'ee nyaata dhabuun baay'ee miidhaa namarraan gaha. Akkasuma hojii gurguddaallee hojjechuun akkanuma dahumsa irratti daa'ima gara gadameessa keessatti baachuu fi baay'ee nama miidhaa jechuudha. Kanaafillee akkuma mucattiin kun jette anis kana sirriittan beeka waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdu. Ijoolleen baay'ee nama maal jedhanii nyaanni hin jiru yeroo kana faa nyaanni hin jiru eessaa finnee nyaanna akkamitti nyaanna warri jedhanillee jiru jechuudha. Dhuguma mana hunda nyaanni jiran jedhu anis bakka nyaanni hin jirre jira. Bakka nyaata namaan kennine jira. Bakka nyaata immoo otumti qopheessite xiqqoo tokko isaaniirra sii buusanii distii isaa keessa gadi garagalfatan faatu jira. Akka ijoolleetti xinnoo sii kaa'anii jechuudha. Baay'ee waan baay'eetu jira. Isin garuu mala mataa keessaniitiin nyaachuu qabdu. Alaallee xalabuu yoo dandeessanii waan tokko suuqirra baqqaalaarra fidachuu hin dandeessu yoo taatanii bakka haaluma ta'een jechuudha. Mana keessaallee jechuudha. Dhoskamees haa ta'u fuuldurattis haa ta'u haala ittiin nyaattanii ijaaramtan tokko qabaachuu qabdu malee hin miidhamtu gaafa galtan. Dhugaan siniin jedha akka ammaa miti akka amma fayyaa deemtan miti gaafa garaatti baattan gaafa deessan rakkoo baay'eetu jira jechuudha. Dhiiga akka mucaan kun jette dhiiga dhabuu nuguma jiraachuu danda'a. Namni dahee keefaa dhiiga dhabee achuma jechuun jira. Waan baay'ee jira yeroo garaatti baatan yeroo dahanii waaqni keessa nama dabarsee nama dandeessisa malee baay'ee ulfaataadha. Kanaaf anillee dhuguma siniin jedha hojii baay'eellee hojjenne. Madaamii yoo ta'e nyaata akka ajaa'ibaa alaa fidde hin gatamayyuuti dhugaan siniin jedha madaamiin kiyya baay'ee mirxii tokkodha. Hojiillee hin hojjenne manallee isheen akka warra kaanii qe'ee guddaan qabdu shiggaatti galtii kiraayitti galtii mana xinnootti galtii bakka manitti qulqulleessuun nan dhibdu ijoollee isheen immoo ijoollee bakka mana kee waan gadi hin teenyeef isheen ganama amma galgalaa waan joortuu fi ijoollee ishii qofa afaan akka hin taa'e isaanii qulqullina isaanii eeguu mana barumsaa dhaqanii dhufanii kana kan nyaata isheen bariillee yoo baate fuxurii faa fiddee dhufti. Fuxurii fiddee dhufti. Laaqana faa manuma too jirruu hin hojjetiin jettee xalabdi. Gaafa kan galgala baate immoo bakka piizaa kana meeqansaa fiddee dhufti. Dhugaa waaqa bargariifa. Waan nyaataa isaa firiijii keessa kaa'ee ka'een yeroo namni nyaatu dhabamu deebisee nan gata. Anuun nama raree kaa'ee ka'een deebisee gata. Kanaaf anama karaa hir'ina nyaataa fi rakkoo hojii tokko nan quunnamne garuu ijoollee baay'ee nan beeka kan achitti dadhabaa dhufanii biyya yeroo galan mudannoo garaagaraa irraa hafuu warra dadhaban jechuudha. Kanaaf isin immoo kanarraa waan tokko hubattanii hin jiru jettanii dhiisuurra mala ittiin nyaattan mala ittiin argattan mala ittiin of kunuunsattanii qabaachuu qabdu. Boqonnaallee isin barbaachisa. Amma ijoollummaa dheettanii akka argitan hojii gurguddaa hojjechuu kanallee qusachuu qabdu. Gaazii sana istowaanaa sana faa qubaa keessan abadan harkisuun qabdan dhugaa waaqa isa ol fuudhuun qabdan. Amma fayyaa isinitti fakkaata amma fayyaadha. Garuu yeroo dhuftanii jireenyatti galtanii waa akkasiitti ijjeessentanii baay'ee riiskiidha jechuudha. Bakka dubartiin tokko immoo mana godhattee erga daa'ima hin godhanne baay'ee jireenyi ishee rakkoo hamaa keessa gala. Dhugaa waaqa rakkoo hamaa keessa gala siin jedha. Saafe immoo waaqayyo sinaa eegu inni sinaa tiksuga. Namni amma danda'u amma sammuunsaa yaadu of eega. Isa irraa hafe immoo waaqatu nama eega. Waaqatu na eegas jedhee namni fooqirraan of hin darbatu.
waaqni na eega jedhee ammanitu waan sirraa haqeef darbadhe nan eegu maaliif sammuu kana qaba kaasanitti yaade sammuudhaan waa hojjedhu naa kenneerra waan ta'eef sammuu nan eegu waaqni sammuu makootiin hojjedha kan sammuudhaa olii hojjeta waaqayyo hundumtuu ulaagaaf tartiiba qaba waan ta'eef jechuudha saana gararraa qofa hojjeta saan hojjedhu maanuu nan hojjedha waan ta'eef isatti gaafatamummaa fudhatu kanaaf isinillee waan sammuudhaan hojjetamu waan yaadamu waan argatamuu danda'u waan xalabachuu dandeessan waan baqqaalaarraa waan suuqiirraa waan tokko argachuu dandeessan ofitti hin qusatina maallaqa keessan illee argachuu qabdu waan nyaattan dhabdanii akkanatti goggogdanii jiraachuun qabdan boori miidhamtanii kuftu waan ta'eef maaliif har'a inni sun goggogdanii obbeelessitanii maallaqa keessanii booritti maallaqichuun lafatti hafuu danda'a yoo isin miidhamtanii daftanii nama biraatu itti fayyadama carraa akkasii warra qabdaniif hin jedhe carraa kana immoo qabdan taana akkuma ta'etti mana keessaa siistamii mataa keessaniitiin oskitaniillee haa ta'u akka ta'etti nyaachuu qabdu hin ulfaata